لا مع
تدلق جرى مواكمي أما اللي ترين الردي مجره وان نبي قرمو أكمي صحابان قرني جراني جنة وان سنحالان لنو وان قولون دخيستي الرافقان كفار فكاتون إسان نما جالت تتك فكات uffata arra ijoolleen teenya uffattu akkaataa kafoo isaan sikiinitti godhatan akkaataa isaan arra ijoolleen dhiiraa waraansillee itti rarraasanii deema akka waan eegee takkatti gallakkisanii deema kun hundi eessaadhu attashabbu bilkuffaari kuffaaruma fakkaachuun kanaaf ijoollee teenya keessatti halaal akkaataa rifeensa isaan itti muratan akkaataa haasawaa isaan itti haasawan waan isaan godhan kana hunda yoo haadhaaf abbaan ilmaan keenya jedhan deemin ilmaan keenya yoo hordofiin وما يسان قولن قوما هندا يو جالنيف بان جولين تون مو جولين تون افتي حالها ما خيسا هذا فبانيتي أنا فوانا كان الرافة قانو ولما قالت يبني إسلاما واني أرلو تيرا دبان نخون كفارة أرلو تدورين إرا دبان كفارة فالليسون أدوم سساني هندا خيسا تي فالليسون وان غاري إسلامي كابوسا يو إسان سيوجي كبا وجي قودة ورافو ردو وان بيرومو إسان خانا جالتي خرا إساني جالته لال واني بيخو قبدا لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أمني يهوداتيس أمني كريستاناتيس لن ترضى عنك سرا إن جالة حتى تتبع ملتهم هنكاتي ترى إسان الردي من سن الردي انتوتي واسرا إن جالة هنك فيتي أتفكيفتو دينا خيتي كيستو وان فيتي يتو سرا إن جالة بويان إسان سرا جالة الخمي guyyaa ati asii mas'ala isaanii gararraafattee deemte san kirrii gurraacha san uffattee wajji deemte san ehee yanyaanoo kuni keenya jaanii guyyaa san si jaalatanii akka ati jaalattu fi akka isaan jaalatan wajji taata malee hanqa akkana fafakkeeffattee diinee islaamaa xiqqeessitee if gaqqabdee isaa wajji deemtee tola oolee jettee waan ta'eettu kana hunda keessa isaanitti abadan islaaman jaalatan kanaafuu waan akkanaatu sin gowwoomsiin kaafirrii kaafiruma ummanni yahudaa fi nasaaraan yahudaa fi nasaaruma mu'amalaata wajjini qabna tola walitti oolu walii rifachuu wal gargaaruu tana wajjini qabna tana wajji godhuu diinni islaamaa siif kanna garuu immoo isaan kana immoo keessa isaaniiti waan jibbiinsa keenya qabnuuf jecha isaan kana fakkeeffachuu hin qabnu kanaafuu walumaa galatti warra waan dhagee faayidu rabbiin waa godhu anaas ka dubbate isinis warra waan dhageetti rabbiin karaa qaceelloo isaan qabsiise rabbiin waa godhu hamtuu keenya hundaa rabbiin irra nu haa kutu dilii nuti beekaa daleeneef tawallaalaan daleen hundaa rabbiin waa araaramu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni danda'a dhukkubsataa nu keessa jirus rabbi haa fayyisu beekaa nu keessa jirus rabbi umrii haa dheereessu wallaalaa nu keessa jirus rabbi haa barsiisu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa karaa xurree jalloo sanirraa xurree nagayaa diriirduu sanirra rabbiin waa oofu warra kuffaara fakkaatee jala deemu san rabbi nu godhin warra karaa qaceelloo qabatee karaa haqaasan qabatee jala deeme rabbi nu haa godhu warra haadhaaf abbaa fiitiif rifatu rabbi nu haa godhu akka mana isaa kana keessa walii qabnetti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa makkaa madiinaa nu geessee akkanuma rabbi walii nu haa qabu ana qofaamti rabbiin jannata alfirdoos keessattis warra akka walii qabu rabbi nu haa godhu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra addunyaattis milkaa'e warra aakhiraattis milkaa'e rabbi nu haa godhu